Akini turufo akka insaan dhagar dhalle waliin insaan jedhatti saniine akkam saniine atoo garaan arruun bukkis naan jechuun jiru in obsa akki obsaniinu akkanuma dhageette. Gumite mbabaro fafaya nagine sambarada dato njara gulisat kupa gulisaro bat jolle dambal bulet machi dambal arero jolle mirgrero jennet dabarare sunardanit sulle nguya fikabti inturt nguya fidda diota layu walagar video le wala somne sumbir dabarre musika haglama tokon oxygen la mesitona mo gaddis jen obs khesatti obsani turani bulani gutani obsani qallomani obsan male urungaani obsir dunama guuta waaq awwali woman taanjen sumbir dabarretti gaaddis guddaa ban qadameele lafgeetu tan sawnet yaggaaddisees dhaamo chaafaduun fulaan jiruun beetu ansi jaloo da'oo waaqii jabeesi yoo waan obsa dubbatan subbaa obsi male dandaanii guyyaa boriin argani in argan obsan male dandaanittiin malka jabduun bu'ani hin bu'an obsan male dandaanii jiru jabdu gaargal guddaa qabdu rakkoon isii yaateen dhuman yoo tan keessa bajette tadhibiseen dandeette xeet deemten jiraatu obsitu male odiituu be duuba goggodduun obsan nami wayitti obsa wanni itti obsan jajjabduun ammoo maan kun gaargalayyu rakkooyyu asii harkasi qabdi arti harkasi qabdii miti ammoo yoo waan kan cufeessa mataa ol fudhatanii laalani akbeetta waaqi waan kan cufir jira waaqa walii woman taan yoo waaqi beetta harkanam qabaat woman taan waaqi gaargal kan cufir jira woman taani sun waan jajjabdu waan taphaatiin tagaaddisaalleen akkasum dhuga gaaddisi waan taphaatiin nami gaaddis dansa beetta mataa isaa irri jiru haonni isaallee gaaddiseessu qabaachuu male akkas malee jajjabdu qalbiin namaa waan sun cuf barbaad taphaaniti yoo tan bir dabarre beettatu waan obsaati waan gaaddisaa asomnee miti nami ganna dabrin beettani yojja nagaa walti dhaamani dhiiroo agadan saxee wala garra gan tokko ndu walta dachaane baannutu beenna hin been beetta ham qalbiin herreganne gaafasi walta dachaan jenni malee sum artiin bahanii baatan waaqa tokkochi callaabbe waaqi nu bulchetti nu turse jiraanne beetta ganni tokkochi haalleen obbaayee dhufe duuba wala gar yoo waaqi jedhu waan gan tokkochi dabre akka dansa walaasum marroo dhibii gatteteenne qilleensa kan irratti akka gattataawanii malan beettan live baananii nami beetta hojja gaafi qabaat gaafillee nam gaafachuu danda'u hawaan ganna tokkochi dabre beettaanillee danda'e haasa'u waan akkasii qalbiin herreguu jira waaqan namaa guutatanillee herreguu jira cufaafu duubu waaqatti nam gargaare guyyaa suniin nam gaya mallee wal argan jireen hagaargal qab jennellee jireen wanni nami waan dansa keessatti argullee jireen akkanumaan beetta bulanii hawanii dura deemanii miti jireen nama keessatti ammoo wanni tokko jajjabduun wanni obsallee namaa kenna wanni jireen namaallee dhiiqa kenna maayyoo jedhan waan eenyummaati wanni eenyummaa waan taphaatiin gargar hankee keessalleetti hadukkaan ooftuuti yoo siin sii iftee beetta sii angaatee laftituun cufti guyya taatellee gaafasillee yoo siin jajjabaatellee marroo lachuuyyuu wanni atiin wallaaluu mali waan eenyummaa waan taphaatiin waan jireen namaati dhiiqa kennaati jireenni namaa yoo dhiiqa hin qabne nami danda'ettiin qalbii fiillee gammade hin jiraatu gaargal callaar yoo ammoo eenyummaa fi beekani akkasiin nami xiqqaatullee wanni sun nam jabeessite wanni akkasiitiif eenyummaa waan ufiiti waan warrufiiti waan gosufiiti waan beetta
fula edduutti ifa agarta wanni kun cuftinu waan jabdu yoo ijoollee namii bule ka'e nyaate dhuge beetta deeme malee biyyee buqate dhagaa fiitiin gammade ijoollee yaaddoo qabdi yoo siin balleessitu gogarra fuudhanii bootte yaadda barte waan balloo dhibiin herrettu ammoo laakkum bultee haatu laakum guddattu yoo man barnoota kee jiraatu kutaa tokko lama sadii afur jettu laakum dura deemtuun isi badaa wanni kummaan eenyummaa tante if gaafachaa barachaa eenyummaa gostan ta'ee laala barachaa jaarsi si dhiyaatu daawwachaa jaarti si dhiyaatu daawwachaa waan kan cufa keessa waa barachaa maaf akkan tolcha maaf akkan hin tolchi tunaad malee maaf akkan jettee waan kan cufayyuu laala. Nami fulaat hagagatti waan eenyummaa hubata tokko kutaa ja'a yoo baay'uu jedha tokko gaafiin kutaa 12 jedha tokko ammoo gaafiin eegituree hundo mata addunyaan akkam fuul gaddeeffattee fa jedha hin beekan tokko ammoo artumaan eegi rafeyyuu hin damman dheeyyuu akkuma dhalateen aaja isiitiyyuu hin qabu akkasumatti deemee ifirra fa'u baafate hin beekani. Hojja gam hiidufti duuba diqeenna warqee deemu inum laala obboleeyyan tiyyalle laala warqee nallee namna dur jiru dhiqaa guddaallee num daawwadha qalbiin nam daawwata beetta jaarroti booranaan daawwadha booranii maan wanni boorantitti maan akkas dubbiin boorantitti maan waan kadhallee cuuf qalbii tiyyaan laala aad malee beetta waan values biyyitii jettuun kaanii baracha akkana deemtu. Qabeetta diqeenna daawwacha deemuti ammoo eegi kutaa 10 dabre wanni eenyummaa hunini guddoo garana seente waan kiyyi baracha waan beetta jireenyi kiyyi keessatti nami eegi asit dhalata jennu asit jireenyi samuumee baa dhaloota dootiin oolu booranii duruu jedheeni eegi mataan dhaloota lafina akkatiin wallee lafina hanqati jedhan in ooltu jidduu tanatti ammoo inum deemte baawoni jirta bee agisiin obbaatu asi wanni anin tolchuu fedhumaan wanni akka mataa kiyyataniin ta'uu fedhumaan wanni namna taan ammoo maan ta'uu fedhu gostiyyaa maan bahuu fedhu waan kan cufa qalbiin laakum jabeeffachaa deemaniini laakum beetta addunyaa arga deemaniini qalbiin nama herregaa deemte eegi amduu kutaa 10 dabre akkaadoo kutaa 11 fulaani nam waan akka beetta adabii taawaa waan akkanatti buufadhe beetta jedhe eegi yuunivarsiitii seen ammoo fulaaniin riix tolche riix illa hojja tolchuullee baadhe durii fi beetta mukkeen hedduu muree itti dhaadhe beetta akkaadoo naanneffadhe yaayyuu naanneffadhe yoo yuunivarsiitii duunne yuunivarsiitii Finfinnee dhumne caffee araaraati wanni eenyummaa guddoo garana seente mataa kiyyiif gaafadha beetta mataa kiyyiif gaafadha keessumattu waan beetta barnoota falaasama waan kaniin dubbisa kitaaballee bitadheen dubbisa wanni maqaadhaa Stanford Encyclopedia jedhani fulatanirrallee barnootatti akkan ciis barnooti beetta sunuu bifnami nyaachuu danda'uuni akkam midhaasanii bifnami dhuguu danda'uuni akkaananii kaan beetta haqarruun irciiftu akkanaati barnootatti arti gubbaa ciisa arti irciisa waan kan cufin dhugu wanni kun cuftinu hojjaatiin laalte yoo ani laalu gamum xiyyi ato addunyaa laalu ifna laalchi matum xiyyi laalu duuba waan kan hin herrega daayyaanti maan hin herrega maan barachuu fedha hin herrega waan baradhammoo ujii maaf baradha maan ujii maan hin qabdi waan kan cufayyuu qalbiin na herretti duuba yoo sun bir dabarte yoo beetta waan eenyummatiyya bir dabre taateen waan eenyummatiyya akka masanam tokko bir dabre waan boorantitti guddoo herrega boorantitti yuunivarsiitiitti guddoo baradha akkamiin baradha waan sabloo fudhadha wanni sabloon dubbii jenne muuziqaa Abdullaa Jirma qofaaniti beetta khasikulangi khajen khan khagitaran awan kan musika eddu articha kas Abdullah Jirmatu yu adan eddu yu ndagenne yo egi university finne sene
duub fulasumti ijoolleen moyyalee dhuftelleen hedduu yoo sikkulaangi jedha laayyuu hokkaatumo if beettumo duuba tanallee keessaa waa baradha dhawaa muuziqaa tanayyu akka malee qalbiin caqasee baradha qalbiin caqasee beektaa haga kiyyatti qalbii waan kaan caqase tokkotaan taan ammoo waa dubbisu wanni dubbisu kitaaba argadhin dubbisu barreeffam gaggabaaba waan artikil jedhan kan waan qilleensa irratti arge barbaade boorana maarre PDF boorana maasiso maarre hag danda'u waan kan cuf barbaade faandhee waan gam keenyaati qoran waan gam beetta oromiyaati qoran laf dhibiille keessa qoran waan kakkanallee achir jira waan kan cuf hin laal gaaf feesbuukiin ammoo akkamaan tana beetta diidnamii itti wal arrabsee afasillee ganamii waluma arrabsa gaafas ammoo nami akka malee waa qoru hojja waa qoru waan gosteenna guddoo arte irra barad waan nami atu guddoo waa barreesse gurbaa maqadai ammoo suyya jala deebite waan jala deebiteef hin beennu dhageette waan sun itti deebii waan nu barsiise nullee sirra baran sun tapha duuba waan kan cuf keessaa waa barad yoo waan kitaaba dubbatani yoo waan dubbisanii dubbatan kitaabayyuu keessumattu anin gaafas waan beektaa seenaa waan durii tan guddoo garaan na fedhe waan dhiibboyyaa waan mammaasaa waan kan cufayyuu barachuu fedhe wanni akkanaatiif maan eenyummaan gosa waan sun kee jirti eenyummaan gosa sirbisuun dhawan kee jirti waan nami dubbatuun kee jirti gartee waan sun cuf keessa waan hin dhiyaanne baratta beektaa waan kanaafan akkan fedha yoo gaafasi sila waan qalbiin tii barachuu feetu jaarsi tokko natti haasa'ee beektaa abboo akkana sila naan jedhe waan garaan gaafachuu fedhe sila hojja jaarsi tokko argee gaafadhe qalbiin tii guddoo na gammadde isi abbebel wanni kun hin akkam isi abbo wanni kun akkam wanni sun ammoo guddoo naan tolle guddoo garana nyaate guddoo beektaa ashii sii qaba yoo tan bir dabartammoo bifti lammeessitoo beektaa tanamii abboo ta'u jaarsi jechuullee baatte wanni akka jaarsa jira ammoo kitaaba kan abboo ta'u argadhe ittiin dubbise jedha kitaaba gaafas akkan qalbiin tii dharraatuu fi keessa tokko kitaaba kan Boorana folk tales jedhan kitaaba kana yoo laal waan diidoo gaawwaleeffa dubbata waan hedduu dhibi ta durii beektaa booranii dhahe as keessatti agarta kitaaba kan hin barbaada sila qilleensirra gabbuufatanii kitaaba kan hojja faan dhooftu beese fedhe atoo sila beese sunu barbaadanii arganillee dhufetti danqaan dhibiinsu durta danqaan kummaan bif beese tanaan baasanii credit card jedhani danda'anii credit card ammoo isa fidan garii fidaniifu wajjira duuba tan qofaani waan kitaaba qofaani waan dhibi akkanuma akka danqaan tuniin akkanuma durte yoo softweerii tokko jedhani softweerii sun akkamiin gabbuusa hin taatu beeseen bitan yoo katolaa barbaadde muyo yoo ammoo atanii biyyattii artaqee barbaade kulleen gaargallibi qaba malkas hin dabarsu duuba akkanumaani danqaan kuni nam durecha hamni namum dhibu hag danda'u waan kiyyallee barachaa duuba biruma dabre inuma obsanii miti biruma dabre taan ammoo waan eenyummaa kana sadarkaa akka biyyattinuu baantu oromtitti yoo dhumne yuunivarsiitii Finfinneeti biyya hedduu irraa waa baran yuunivarsiitiin Finfinneetu caffeen araara fula ijoolleen Oromoo beektaa tamata qabde hedduun artiyaa taaqabsoo Oromoo namii bifitti tolchi maqaatti tolchi hedduun artiyaa yoo artise hin ta'uu ati namdi dhaan deemutoo artise akkanumatti eega seenii as keessa baha eegi barnootaan itti fayyadee callaa obbaafadhaa qof hin jettu beektaa didhaa qabda didha jabduu qabda ijoollee Oromoo hedduun arti fuul wal baran nama asoftuun irra waa baratta waa dabaladha hora jira hora han keessa waa baradha wanni waan akka konferensii wayiiti waan akka maqadha konsertii wayiiti tattanallee cufeessa waa baradha gartee waan hedduu keessa baradha akka lafaatti immoo hojjaa laftanna dhufteyyuu yoo Finfinnee dhufe lafti tun hin seenaa akkamii qabdi fulaan durii loon dheedan amma
bisaan duri loon dhugan malkaan duri horiin taakuun tanjuuf qa'ee qajeela dooyyo tanjuuf fayyuun daawwat wani hunuu cuf gara keessa wasidhaati duub sanallee cuf keessa waa baranne yaa'um yaane tam gara eebba dhiyaan yoo eebba dhiyaan qorannoo jira qorannoo riisarchii baanan ani waan human rights baanan mirga namooma irratti hojjedha mirga namooma mirga lubbuun jiraachuu mirgi yaaduu fi bilisaan ibsachuu mirgi lafuufi irratti abbaa ta'uu hiree fi murteeffachuu waan kan cufayyuun dubbatan tan qofaaniti waan beektaa waan ikoonoomii waan diinagdee waan siyaasaa mirga akkan waan kanaa cufay waan kan tuttuqa mirga namooma akkan cufayyuun laa eegi bar 1993 uummati Oromoo finni jalabbule finni keef fidame akkam ta'e gartee waan kanaaf waan kan hojjedhaani waa dubbis waan dubbis kan keessa waa bara waan diqayoo tokko taatu waa culuffadha hojjaa kitaaba tokko laal waa culuffadha yoo viidiyoo tokko daawwadhu waa culuffadha waan kan cuf keessa waa argacha duub deeme gaaf kaan eebba gahe tan obbaafannetti beektaa boqot tokko tanaan gargar hobbaafan eegi fulatan bir dabartu waan eenyummaa haasa'u jira duuba afaan isaanii hin baadhi hin dedhina obbaafannetti yoo hojii barbaadatan fulaan tun geet hojii barbaadadha maarree finfinnee jiraa miti yookaan ammoo oosaan waldaan qorannoo Oromoo hadurii beektaa horisaa lafala qofatti tolfatu horisaa ha Oromiyaa keessaa ha tokkeessoo finfinnee tolcha eegudoo jaarrattoola hiyoo hay jedhetti duubi dadhee ka'e gaafas dhiyoo eebbifamne suutii baananillee suufii baananillee kunoon qabna nyaaqqa tolfadhetti akkanaan dhuuf duuba horkaani kee jira sullee keessa waan hedduu baradhe jaarrota Boorana jaarrota Oromoo tabeeta laf dhibii dhufteef ta Oromiyaa keessa dhufta keenyaa dhufte jaarrota tanallee hedduu artitti argee fuul wal baradheen fuul baradhe guyyaa kana guyyaa beektaa guyyaa amma hor kana guyyaa tokkooniti horii ammoo gaafas Dr. Gammachuu Magarsaa kitaaba eebbifata kitaaba inni eebbifat kaan garaan bitachuu na fedhe ma bitachuu fedhe jaarsi kun nam guddaa nama beektaa barnoota qaba nam barnoota qaba nama ammallee kiyoo seenaa Oromoo eenyummaa Oromoo aadaa Oromoo laaluun kiyoo jabduu midhaafatee ittiin harkaa qabu kiyoo jabduu laaluu jiru kiyoo jabduu barnoota kiyoo jabduu seenaa waan kanaa laaluu jiru nama ammallee beektaa paashin biyyittii jette kaan beektaa garaa gosaa waan kanallee guddootti qabu waan kitaaba jaarsana han dubbisuu malifiin jedhe duuba amma bitachuu garaan na kajeelee naan tolle dabre waan kaan inum tur guyyaa dhibiillee qalbiin naqeet hin taane hin dabre inum tur beektaa waan eenyummaa haasa'uu jira duuba hin dedhina waan eenyummaa haasa'uu jira inum dabarre amma eegi suni ganna gambaanetti bar 2025 kan duun wanni aarettiin dhufmaan waanam kaardireefu maqaa dhoomna taan kaardi taan argadhe galgal isiin naan baate tan jennaani galgalumsummaan tolche kitaaba Dr. Gammachuu Magarsaa kaani ajaje lamin bullee naan bahe hin dhageettayyu waan tapha taate dubbetta akkoo waltejjani qara fiixee maaf waan kan tolchite hojja jedhan namni hedduun hin hubata abbaa galtuu hinum galte duuba jaarsi barnoota qabu jaarsi beektaa gara gosaa qabu ammallee barnooti anthropoloojii barnooti soosiyooloojii jedhan kun barnoota urri namirra kaasu barnoota beektaa akka daawwitii keessatti filaalanii gosi fi nam laalchisu barnoota mataa fi nam laalchisu duuba waan kanaafuu kitaaba dubbisuu mal jedhetti akkasiinoo kitaaba kana jedhe kitaabi kaan naan bahe eegi naan bayam torbaan sadii yagaan torbaan sadii geettu ma tursiti jettan in turse
waan soor qabaat waan dham qabaat ammoo inni kun mirkana dham qaba wanni kun silaaftu waan dham qabaate yoo dham qabaate yoo waan soor qaba taate balchaan koban soorattu akkam balchaan koban soorattu gosaan geetti warraan geetti warra si qaba eegu gosteen tanaan gahetti waliin sooranna jedhetti saniin eege yoo tan jedhu kitaabi sun akkamtu akkana dhuf akkinni tu dhufoo akkan insaan dhagar dhaalle waliin saan jedhetti saniin eege akkam jedhe saniin eege atoo garaan arruun bukkis naan jechuu jiru in obsan akki obsaniinu akkanuufa dhageette akkinuu akkan duuba waliin soorannaaf saniin eege bukkisu malee wanni dhibiimmaan tanaan duratti yoo jedhu waan eenyummaa dubbachuu jiru. Kitaaba dubbisanii namni guddoo waa baratu waan fi waan gosi fi barata. Gartee viidiyoo keessa namni waa barata. Haasa nama caqasan keessa waa baratan. Jaarsu waa namatti haasa'u keessa waa baratan. Yoo waan kitaaba dubbanne kitaaba kana namirra ergifadhisaniin jedhayyu kan inni ergifadhe. Naman naa ergis namni an fuul beek naa ergis. Bitanne. Waan abbaa qabaate waan galaati ammoo guddoo waa keessa baradhe khadibiin ammoo kitaaba kanallee Dr. Lookhoduu Haruu barreesse The Oral Chronicle of the Boran in Southern Ethiopia jedhan kitaaba kana allee gabaabsa qilleensarra laayyuu sanii kaayeni waan hedduu keessa baradhe mata kiyyalleetti sanilleeni guddoo keessa waa barattanii gaafii waan tokkoon qaba namni akka argattanii ammallee malfattanii yoo danqaan isan dur hin jiraatin waan hedduun nam danqaa hin beeka duuba yoo danqaan isan dur hin jiraatin hojja dubbiftanii jettanii waan hin dhiyaan keessa barata waan hin dhiyaan dhageette kitaabi kun kitaabanin gar deemuutti na jala namni hammallee namii ilme qab ilmee fi dubbisiise yoosin ammoo dubbisuu hin beekne laanatu beekta ifi dubbisuuf kitaaba akkasii ifiin jedhu kitaab sun dubbisa kan buqqimnetti sooran yoo buqqimnu yoo waaqi jedhammoo dubbise waan keessa baradhellee walillee qooduu hin dandeenye khalaas itti yaan duuba isi gurba biitee akkasii waa midhaasiti laan wanni kitaabum tokkochi kanallee wanni midhaasaniin yoon isa xiqqoo haa ta'u bisaan irbuusanii iyyuu xiqquma lafa dhibiittuun galla kan tortor daawwadhuu baafotiyya gamkana gabba'u mal wow bro jette faranjii daawwad pa in agartaani subba Sacred Knowledge Traditions of the Oromo of the Horn of Africa Gemechu Megersa and Anessa Casa dubbitaatmo kostee nakana dubbimnee waan keessa baranneefu biyyatti feedback jetti sulle wata dacha'uu hin dandeenna anillee barbaadadha kalsi horaa bulaa deebana nagadansa keessa ammallee walagar